hin baanu biyyuma keenya keessatti hojjenne jijjiiramna malee hin humnu gaafa nuti jennu akkamitti ijoollee biyya koo ala akkasiniin go'a kunis siraajin isiniin gashi gonkumayyuu garuu kan isin hojjettan immoo aannan ashagdu shittoo ashagdu saamunaa ajee nu sossobee isatu nu fide malee involvementiitiin kan humne hundumti keenya jecha ijoollee masafara Luftan direct kampani galtammo akkuma luftan direct kampani galtammo akkam akka achiitti nu fideen kaampaanii wayiitti nu laate gaafa kaampaanii sanatti nu laate deebi'ee immoo isheen taraanoo asfaraarraati inni taraanoo asfaraarraa yoo nuti isa gaafannu isheetti sillaa eraja yoo nuti ishee gaafannu immoo isatu sinfideera isa beektu malee naan hin beektanetti gidduutti rakkachaa irraa jechuudha ammarraatti miidhaa kan hojjenne jechuudha kenna maaliif akkasii gaafa beekta ji'a meeqa guutan erga dhuftanii inni koo dubbachuu danda'a bara oolmaa amma rakkoon jiru kootu jennaan dide argaa immoo jira beektaa siigalee osoo dhufee isarraa sirbii fudhanna. Okay, namni na barreessuu danda'u jira keessatti yookaan bilbila isaa namni na arguu danda'u maaliif kennaa maaliif bilbila sadiin fuudhee bilbilli sadiin hojjetu. Tokkoffaa maaliif ani kennaa asirratti ijoollee furmaata barbaadna malee gana gaaffii isaan gaggaafamu tokko ittiin hin jiru ijoollee furmaata kennuu qofa barbaadna ijoollee beelaan dhumataa ijoollee beelaan dhabde furmaata barbaadna malee gana waree asiifachiin barbaadnu ijoolleen beelaa jiran. No. Anama maaliif ani isin gaafa isinitti fakkaate tokkoffaa ijoolleen kun waraqaan irraa hojjetamee jira moo hin jiru ijoolleen kun kan dhufan viizaa alaatiin moo viizaa kaampaaniitiin fakkeenyaaf namni tokko dhufee kaampaanii galee kaampaanii hojjetaa kaampaanii sanaa ta'e oolmaa gargaaruu barbaadda taanaan oolmaa siifaa ijoolleen jiran deemiiti kee dhaabbadhuuti gargaaruuf yoo fedhii qabaatte jechuudha ijoolleen jiran nu deemiiti meejo jalaanis wajjina dubbatinaati waluma mari'achaa furmaata goona. Kenno namni nu gargaaru barbaadu sa'aatii kana makiinaa isaa kaafatee bakka ijoollee deemee yaadarraa nu fuudhee haala haasa'ee haala kamiin akka isaan eenyu jette Abduu Ahmed barreessi Abduu lakkoofsa tokko. Ati jalaa bu'i ka ati dura jalaa bu'i. Okay. Jalaa bu'iitii barreessi lakkoofsa Abduu Ahmed moo maal jedhe yoo as jala jiraatte abdii kan jedhamtu koottu seeni ijoollee 16 kana kan fidde siin gaaffii gaafanneeti gara furmaataatti goona koottuuti seeni qollofatee jiru gastii ergi okay cufattee jirta gastii ergi abdii kan jettu gastii ergi cufattee jirta privateedha private waan taateef gastii ergi abdii Ini salphatiin bahu kenno ini bahu sidura nama beekatu sassabaatu keessaan illee ijoolleen bilbilanii eessuma yuunda kunis ijoolleen bilbilanii eessuma yuunda illee bilbilanii sassabaatanii jechuudha inni kan nagahu sanuma darbee yoo balleessaa isaa nama nu beektaa balleessaa isaa manu dideetu sana biraa yoo waa biraa haasaa jira inni salphatiin bahu bocaan kun jechuudha eessa yuunda ku dhiisi ijoolleen isas jiru waan ta'eef eessa yuunda ku copy link goda connection in qabaa jira copy link tap goda share goda war referendum masarratti irraa qabdan share goda yoo dide suura isaa maxxansine irraa dubbanna rakkoon qabu eessa yunda ku seera jalaan bahu yoo nama jalaa bahe seera jalaan bahu eessa yunda ku nama akkamiiti namni nama maal jette video banadda warri kudani video banadda warri jaamu kudani tiisan asti kenna namni beektani keessan yookaan tiktok keessan isha yookaan bilbila isaa yookaan suuraa isaa na argame dandeessan namni beekachuu keessan kunooti gaabasirra bahee afaan damma dibatee dubbata hundumtu gaabasirra gahee afaan damma dibatee dubbata maaliif akka waan ofii isaati balleessan qabneetti dubbata hundumtu dhimma namaarratti dubbatinaati dhimma keessan sirreeffadhaati dhimma namaatti darba oolmaati simata qabda
nama shantaani si matani dabra jira manni kelfe isi koi amana isa kana tumurra nagasa kana tumurreti gara gabat Foto na dubbis nagasa dandeessa na dubbisu dandeessa rakkoon qabu. Na dubbisu dandeessa. Sigale TikTok ko jira bilbilli ko TikTok yara reslatefu fudhadhuutti na dubbisu barbaadde rakkoon qabu. Enna. Ora guddaa consider kenna ifa. Kun nui karma wali. Fi amma saati kanatti namni ganaa gaaffii duubatti deebi'ee kaasu osoo hin taane namni nu deeggaruu barbaadu tokko sa'aatii kana bakka ijoollee kun jiran yeroo doorsifamaa jiran argaa jirtu guys hundi keessan jechuudha kenna argaa jirta ija keetiin jechuudha sa'aatii kana aqeetu bira gahee haala isaan keessa jiran keessatti bu'ee beekamu. Akkam jirtan nagaadha? Duubatti ganaa gaaffii kaasu maal jechuun kunoo torbee lama barbaada kenna waa'ee dhimma namaa Amaanuel Gaaddisaa Gashibee. wal Eessa? Amaanuel lakkoofsa tokko barreessi. tokko dhimma kanarraa deema. Liitararraa kenname. Amaanuel illee kaasaniiru duratti akka dhaqee hubate waan ta'eef okay argadheera Amaanuel indiis. Amaanuel illee dhufee nu hubateera ምናምን kan jedhamu dura dubbatatanii turan ijoolleeni. Amaanuel baga nagaan dhufte. Kenna nagaan sini taatu akkam jirtu? Darasiif illee haa ta'u naguma. Nagaa galata waaqayyo hundumti keessan nagaan isiniif haa ta'u. Natti sheer taanaan seenee kenno wal argina jedhee yaadeen ture wal arguu hin dandeenye. Mucaa Abdii Fufaa jedhamu mataa marateeru kan arginan immoo seene. Haalli isaan keessa jiran dhugaa dubbachuu kana jedhee isinitti himuu hin danda'an illee ergan biyya kana dhufee ji'ayyuu hin finne. Garuu lafa isaan jiranitti dhaqee ilaalee ana taane geechi taane ijoollee fudhadhee deemee ilaaleera baay'ee waan nama sheemin nama qabudha dhugaa dubbachuu fi haalli ijoolleen kun keessa jiranii baay'ee dhugaa hin boonye malee mimmaan buufne malee keessatti boonye galle dhugaa wanta jiru hundumaa jechuudha na achi ijoollonni illee gadi nu baasanii achiiti baane nu abaabbalaniitu amma ammatti xumurraa fedhan ijoollee kanaaf xumuruu hin dandeenye dhugaa dubbachuuf. Waan goonu amneeti waan dandeenyu isaan gargaarre kanatti waan nyaadhaaneeti waan xiqqoo tokko kennineef isa kenne kun abdiin jira. Ufii waan gooneerru wanti ni jenneerru hin qabnu na baay'ee nama gaddisiisa beektaa haalli isaan keessa jiran. Okay amma mucaan kun as jalan jiru dhuftee hin dubbattu Abdii hin dhuftu yoo dhufte gaarii miti. Mee sheeritti godhame namni irraa qabdan hin qabdan mee copy link godhame maa inni connection hin qabaayira family copy link tap godha maaliif copy link hin goone nama kuma tokkoon taatanii kuma tokkoof 200 taatanii jirtu copy link gootan maa rakkoo qaba copy link godha malee. Kenna mana kee itti ma stiikerii boo'ichaa gadhiisaa jiru stiikerii boo'ichaa roga isa copy link godha guys. Kunu agaa jirtu waan ta'eef jechuudha. Obboleessi kun immoo yoo jiraatte kabajaan yeroo meeqa ol si waamaa jirra waan ta'eef hanqinni ijoollee kanaa rakkinni ijoollee kanaati sittaa dhaga'amu torbee lama erga ijoolleen kun iyyanii dadhabaniitu har'a kunoo iyyi isaanii dhaga'amee jira jechuudha. Nama hin dadhabsiisina wali hin dadhabsiisnu beekaa waan nu daqiiqaa lama keessa sa'aatiin lama sadii walitti himuun faayidaa tokko hin qabu. Stiikerii boo'ichaa zala hin kaayinaa isiniin jechaa jirra yeroo baay'ee jechuudha. Irra deddeebiin. Suura fidaa warri jettani isa eegaa jirra malee suurri isaa na harka jira. Garuu isa eegaa jirra malee suurri harka jira. Kabajaan isa waamaa jirra dhufee furmaata akka kennuuf kanan godha kanatu jira isaan kana balleessanii ani kanadha akkasittan godhe haala kanaan hin fide akkaataa kanaan hin fide jedhee yoo dhufee ofiisaa dubbate jenneef malee suurri rakkoo hin qabu nu harka jira. Bilbila cufateera already bilbila meeqa bilbille kanaafiyyuu koottu bilbila meeqa qaba boonsaa kan jedhamu as keessa jira kennaa boonsaa kan jedhamu abdiifaa kan afaan irra jira mucaa nama nagaasaa kaargoo jedhamu sun asirraa boy isatu fideefi jechuudha nama birrii nama salaamu namni kun geestii masiirratti guyyaa meeqa himatame tureera jechuun maqaa nama kana kanan dhagaa ture kanaaf dhaloonni koppiliin ishee go'aati boru obboleessa nama tokkosti eenyutu na jalaa bu'a nama tokko mucaa abdii jedhamu nama jaan jiran hin galcha waan ta'eef namni tokko na jalaa bu'a. Ashi nambu'anii abdii maal kenno nambu'anii rakkinan qabu
Amaanuel atiin bu'iin koo furmaata nuu laachuu dandeenya. Amaanuel taa'etu taa'e. Wanti nani jechuu barbaade jiraate gabaabaa. Oi burtee si buuseera dhiifama. Burtee man buusa. Amma maaliidha beektu akka asirratti waliin haasuuf otoo hin ta'in namni kun maaliif murreeffisa jedhu irratti yaadudha. Ammas suura namaa maxxansu suura namaa gadhiisu otoo hin ta'in akkasitti suura namaa gadhiisaniif maqaa namaa waan hin taane asirratti dubbataniif furmaata argachuu hin danda'an ijoolleen kun garuu sooluushinii akkamitti arganna jedhu nama sana irratti fookees godhame nama sana gaafachuudha karaa danda'ame jechuudha. Akka kootti furmaanni isaa akkamitti ta'uu danda'a yoo maqaa isaa baafnee gadhiisne moo yoo asirratti akkasitti iyyine moo akkamitti ijoolleen kun furmaata argachuu danda'u kan jedhudha jechuudha. Maaliif gama keenyaani waan ijoolleen kun ijoollee kana keessa maatiin kiyyallee jiru obboloonni kiyyallee jiru dhugaa dubbachuuf jechuudha. Innaa asitti wal fidanii akkas wal gochuun immoo waaqayyoomti illee hin jaallatu namni kunis sirreessuu fi danda'a hin beeknu waan ta'eef amma garuu ijoolleen kun akkaataa kamitti furmaata argachuu danda'u isa jedhu asirratti mari'achuutu nurra jiraata jechuudha. Kanaafuu amma yaada keessanitti fufa ani garuu ija koodhaan deemee haqee argee isaan gidduu tureen deebi'ee galeen gadda kana jechuudha. Amaanuel akkam nagaa. Amaanuel irratti yaada tokko kana naasuu barbaadu. Jira nagaa. Ifamo jindara ijoollee xalaalteerta. Oolmaa ani achi dhaqee deemee haqee ilaale ijoolleen ammaa sirraatti ragaa ba'uu danda'u ijoolleen achitti haalli isaan keessa jiranii baay'ee waan namatti hin tollee fi gadi baanee maallaqa illuuf hin illee laannee fi ijoollee kanaaf ijoolleen kun asirratti dubbachuu danda'u waan qabnutti nyaadhaa jennee hiraadhaa jennee laadhee fi deebi'aa inni fi kiyya yoo hin gaddaree fi dhufa ijoollee faana dhaqnee geechi taanee eebbaa taanee ana sadii baay'uu taanee. Amoo dhiifama asirratti kenna ijoolleen ammayyuu beela keessa jiru guyyaa meeqa nyaata nyaanne bishaan arganne keessaa waan natti matantu jira. Oolmaa waan quba qabdu qabdaayi. Naa wanta tokko baruun barbaade kenna maal baruu akkam barbaade beektaa? Ijoolleen kunniin kaampaanii jiru kaampaanii santu viizaa isaanii dalagee kaampaanii sana jalatti waraqaan hojjetamee fi kan jedhudha si galee sana booda gara furmaatatti deemuuf. Kanaaf malee waan biraa miti amma qubas hin qabu fakkeenyaaf viizaan isaanii kaampaanii sana jira jalatti yoo ta'e karaa seeratti illee deemuu ni danda'ama kan jedhuuf kanaaf si galee karaa seeratiin waan jiru karaa saniin xumuramuu ni danda'a kan jedhuufan. Ijoolleen 16 as jiru bal ijoollee 16 beektamini garuu nama tokko nama lama miti ijoollee 16 sii galee. Kenno waa dhiifama oolmaa atamma nu gargaaruu yoo dandeesse konkolaataa qabdootes taaksii qabadhuuti bakka ijoolleen kun jirtu deemiiti dhuguma nu gargaaruuf onneen kee qulqulluu ta'ee bakka ijoolleen kun jirtu naa deemiiti. Yeroo takkas tiimasi maaliif viidiyoo baatan hin dubbanne sin abdii tokko maaliin akka dhuftan rakkoo maaliin akka jirtan dubbatachuu hin dandeessanii sin nama 1,200 irratti furmaata argachuu hin dandeessanii. Nutu sinii hiyyamoo nuti teenye furmaata maal sinii gochuu dandeenya? Viidiyoo baatanii haala kanaan dhufne akkasitti dhufne kanatti nutti jirattanii dubbattanii. Abdi kenna waa tokko kan sitti haasa'u barbaadu amma hin gadda yaada Amaanuel haasa irratti xiqqoo waan si dabalu Amaanuel fa'aa hin gadda ufanii turan isinitti gara silasi jechuudha. Amaanuel fa'aa ufanii turan haalota keessa jiru eebbaa isaan qoratanii deebi'anii wantoota taagaanis dhugaa dubbachuu fi geechiif Amaanuelii fi baay'ee amasagannaa jechuudha. Innaa rakkina kennutti keessa jiru ilaalanii baay'ee bakka Amaanuel dhugaa dubbachuuf himmaan qabachuu dadhabee jechaadha. Dhufee nu argee innaa kanatu jira beektaa inni hamma ammaatti. Atamma fakkeenya viizaa maaliin dhufte abdii viizaa maaliin dhufte? Dippiloomantiitiin dhufeni. Okay inni taanu maaliin dhufe? Maal jettee? Kenna ijoollee kana natti fidate oolmaa gadi buusiiti sanbatoo galchi oolmaa gadi buusii sanbatoo galchi sanbeetiin nan ergadha bakka ijoolleen jiranii nuufaa ilaalu haala isaanitti dhufani isaa ilaalu sanbatoo galchi oolmaa baasi keessaan irra keessaa miiseejii baay'ee naa barraa'e yalla sanbee galchi dhimmi wal beekta waan biraadha dhimmi immoo ijoolleen nama naataa kanaa gargaarsa sanbee galchi. Oolmaa fedhii mannuu bu'i bakka argaa isheetu fidateera sin buusuu fedhii mannuu bu'i ofii kee. Nama agarsiisa uummata waanyi. Uummata waanyi kophaa maal Meerre sanbatoon as jala jiraa sila? Hin jiru as jala sanbatoon. Gastii ergime sanbatoo. Abaaboo darbi sanbatoo.
Yoo jiraatte abaaboo darbi sanbatoo. Hin jiru bar sanbatoon as jala hin jiru. Sambe lakkoofsa tokko barreessee ture lakkoofsa tokko barreessi Sambe kunuun jira. Koomentiin baay'ee dhafe. Okay. Mee faayyoo galchi mee suusu simboo ka jettu dhiifama waliin simboo ko mee faayyee galchi gisee takka. Video seerumaan qabaati abdii mul'addaa meesin akkamiin furmaata sin ilaanna mul'addaa rakkoo keessan mul'ifaddaa mul'addaa sin video hundi keessaniyyuu nama video ba'u sodaatu jira yoo ta'e immoo nutti hima akkamitti akka dhuftan maaliin akka dhuftan dubbataddaa sin kunoo warri kunillee as jiru natti fakkaate ijoollee 6 ijoollee 10 Waan sodaatu qabu barkenna basaastutu jira isaan keessa kana qeetti bilbilu jechuudha. Enga daroo dhufne akkuma dhufneeni nu waamani si galee. Amma ko amo media irra jiru bar already ko media irra jiru kanaan booda furmaata argachuu danda'u. Amma ko basaasituun deemis maalis ta'e namna se taa'u ko namna jiru kun ikko namni kumaaf 400 media irra jiru furmaata argachuu danda'u. Sinis Kanaafuu nuti dubbachuurra isaan haa dubbatan. Ikkoo isaan haa dubbatan hin jedheem amma kanaaf hin jedheem ammoo dubbataddaa tokko maaliin akka dhuftan maal keessa akka jirtan. Kenna wanta nu goota amma silkiin kun chaajii cufachuufidha. Silkii la Phaawulos kana lakkoofsa furkan barreesse kana nu gashime. Maal silkiin keessan hunda silkii jijjiiraa wallahi silkii ma keessan tu chaarjii cufaa abdi. Kuno kana la Phaawulos na gashi Phaawulos. Okay jalaa bu'aasin. Silkii sadaffaa jijjiiraa irra. Waaqayyo hojii keessan siniifaa kennuudha. Dhugaa rabbi hagamu guyyaamee qabuudhanidhaan wanti ajaa'iba. Ameen sanbatoo akkam nagaa. Eessaruu ijoolleen kun rakkina keessa jiru ta'e kenna rakkina keessa jiru ta'e namni dafee birmachuu fi danda'u waan nyaatamu qabatee birmatuuf amma oduu kan biraarra isa sanatti booda darbama. Koi aimatani ka sambe kuno ijoollee warri kun ijoollee warri 6 kuno as jiru ijoollee warri 6 qofaatti jiru ijoolleen kaan immoo 10dha ku warra 6dha ijoollee 16dha Phaawulos gototeera qabadda WhatsApp eenyu kabarees keessa location ergan free da waan ta'eef inni ilaalla. Kunooti ijoolleen warri gara Dubaay jiru ijoolleen 6 kunooti. Eessartu si? Dubaay keessa eessa jirtu Shaarjaa jiru. Shaarjaa naannoo Ai keessa jiru doorsifama. Masi eessartu? Dubaay taanaani kaampaanii man keessa Shaarjaa jiru Shaarjaa. WhatsApp isaan kennaa godhi kamasi. Sambe please deemi anumaaf jecha qaqqabiiti ijoollee kanatti nyaatanaa biti. Qoonqoo guyyaa meeqa bulani waan. Waa'ee qoonqoo odeessitaa hima si'atamma qoonqoo miti bar furmaata argachuun fayyadan taanaan har'a nyaatanii qoonqoo nyaatanii maal isaan fayyada har'a qofaaf nyaatanii. Inni guddaani. Ilmi dhiiraa guyyaa 3 agabuu bulanii bar kennu. Guyyaa 3. Kenno. Guyyaatti 4-3 nyaachaa jiru nuni. Lookashinii isaan isheen naa godhaa si nyaata rakkoon qabu nyaata dhaqee nan bitaa fi waan jiru si naasofnaati nan dawwalaa fi namichaafis. Abir WhatsApp ijoollee kanaaf kennaa godhaa abree. Meerre ijoollee warri 10 ko jala lakkoofsa barreessaa mee Phaawulos moo maal jette seeni gototu. Ara copy linki godha connection injee ka jira. Seensisuu hin dandeenye bakka copy linki godha. Lakkoofsa tokko barreessi mee Phaawulos. Phaawulos Taakkalaa kan jedhu kana barreessi. Gototeera bar qabachuu dide meree gototeera Phaawulos Taakkalaa kan jedhu. Warri Abdi. Video banadda abre sinis.
sodaatu bar duuba waa doorsisaa jira bar kennaa dhugaa rabbi doorsifamaa jiru ijoolleen kun bar. Amma imone biyya kana keessaanis doorsifamuun jiraa? Maal beeka kun ani keessu dhiira miti isinin jedhee bar. Maal sodaatu si doorsisuu dhiisee maa shugguxii addarra si dhaame. Dhiisaas maybe koo wanti kun koo hubannaa dhabuu ta'uu danda'a gayitee fi amma tu lookishinii argitan hin naqaan. Waan jiru hangaafadhaan. Sanbee bira deemiiti silkii keetiin itti taasuu. Ergi kan lookishinii ergi qamas. Paulos lakkoofsa barreessiseeni. Abraahim. Lakkoofsaan sheer godhame. Abraahim. Moditerri maal yoonaa galchitani amma kan lakkoofsa tokko barreessu silaa jira jirtu. Boonaa taasisaa ka'ee dhugalchiinis isaan keessa jira boonaa. Abrahaam viidiyoo banaddaa. Okay. Ijoolleen ofirra ciistuu dhabbo akka hawwisuun ta'u. Viidiyoo banaddaa dubbaddaa furmaata godhaddaa. Lokeeshinii isaanii aqiitii sanbeef ergi please. Sanbatoof ergi lokeeshinii isaanii. Lakkoofsa sanbee seebii godhiiti keessaan ergiif. Paawulos miuutirra keewwadhaati viidiyoo takka cufattan jennaan rabbiin kakadhe har'aan booda waa'ee keessa ol kaasuun barbaada. Miuutirra kaawwadhaati viidiyoo banaa kaa jechuudha. Maal sodaattan maa inni sodaan isa sin basaasu sana machuudha zalazalaa qabaate jechuudha. Isa deemee isin irratti bilbilu san. Dhiira miti isin maal sodaattu si jemmar maa inni sodaan biyya seerri jirtu bar. Inde waannaa kaffalamaa jiraan congaarraa gizee meeqa isiniif jecha gubataa jirameen qobaa kiyya nama 13 14 qobaa kiyya furmaata kennuu hin danda'u bar. Kaawwadhaati. Furmaanni jiru amma amoo tonni dhufe gaarii miti sheeritti nuun gootanii. Bilbila isaatti bilbila cufatee jira yoo dhufe gaariin ta'u bakka inni jirutti yoo haasone. Eko anis akkasuma jedhe waan jiru hundayyuu otoo intineettanii akkasuma immoo amma lookeeshinii isaa ijoolleen itoo erganii sanbeenis dhaqee ilaalee silaa baay'ee gaariidha akka yaada kiyyaatti jechuudha. Garuu mucaa haasofsiisuu mala amma asirratti jechuudha. Okay, location ergachuu hin dandeessanii Paulos viidiyoo moo waraabanno? Paulos location ergachuu dandeessu? Paulos mute irraa kaasu. Intinidha kenno kan keessa irratti erguu dandeenya garuu kan isaa irratti immoo erguu hin dandeenyu kan eenyu irratti ergina malee hin danda'ama erguu hin danda'amu. Kan isaa irratti miti lakkoofsa isin hin kennan. Bilbila WhatsApp keessa hin attuma. Bilbila kana qabaddo. Bilbila kana qabaddo duwwaa shan. 69 78 54 maatii nama kudha ja'a jechuun qalbii miti sana booddee ilaalta ajala jirtu dallaalonni hundi keenya iyyuu ajirra kottaan urkaa fuudhaa ijoollee kana waa nyaataniitu nyaata dhugaatii eenyuun isinii kenna. Neetworkii isaanii jeeqaa jira bar. Mube neetworkiin qabanii mube haal tokko wanti tuufi nu erga jaalamaate jechuudha namicha inni deetti nu laateetu torban lamatti birrii 20 amma naannoo kamitti nyaata isinii kennuu dandeenya. Kenno geechi geecha geechi. Esa geechi. Habaa boodar. Sheer godhaa uummanni arguu qaba kana. Sheer godhaa. Sheer godhaa uummanni arguu qaba. Mube ijoollee. Nambaa biyyaa jedhee wutti fatus.
Obboleessi ofii akka inni nama gurguru biyya kanatti. Obboleessi waliin dhalatan ollaadii siti. Obboleessi waliin dhalatan eessumni ilmi eessumaa manaa minuutti jala jiru biyya kanatti. Agas garaa jabaa tanan. Yernu godha mana bibaa manaa minni si jattanu maa inni mana bibaa. Ana geessa achirra kun barbaachisaa taalaanis anatu geessa simmiti. Anatu dhaqee ol galchuu garuu namni tokko gadi abahu kennu bira geeraami eeqa sadii naafi. Aha, deemaa jirta? Eeqa sadii qofa naafi. Okay, gadi baa namni tokko sanbatoon dhufaa jira waan ta'eef. Namni tokko warra maloo kishiinaa eri. Seeraan nu mul'isa amman deemuun baay'ee gaarii ta'e. Eessa ijoolleen naannoo kamiin jiru? Shaarjaa moo maa jedhan? Ijoollee shaarjaa jirtanu qottaa ol galaatii nyaata keessaa fi ijoollee kana. Deemaa jira sanbatoon. Shaarjaa tuwaaj badii ta'e Bira geeraami. bakka nyaata nu keessaa fi tokkoffaa. Baay'ee nama gaddisiisa garuu. Birriin isin akka nyaatan. Industrial area. Eenyuun isin fide ijoollee? Mube haal tokko chaara mujechi anumtu ofii kootii namni ijoollee nu geessanii natti finnaanan ofii kootii naqee keessan gaafadhe. Keessan gaafadhe ID meeqa natti erge ID nama afurii natti erge. Kan maalii? ID nama afurii natti erge anumatti jechaadha. Imoo tokkooni nan gaafadhe ID nama biraa natti erge ammas imoo tokko nan gaafadhe nama geessitaadhe kan nama biraa natti erge viizaa immoo kan nama 8 natti erge takka kunoo nama amma kanaatiif an xumuraa jira atis immoo kootu karaa kiyyaan deemta 300 kaffalta naan jedhee jechaadha. Anumaan ijoolleen natti mata dhufee mubee bira naa geessedhan jechaadha. Maqaan isaa eenyuun ilaalaa mubee maqaan isaa eenyuun? Afaan adda addaa haasaa. Na bira jira bari suurri isaa na bira jira mubee. Kennoo. Garuu haa dhufu jedhee mandiise malee suurri na bira jira. Waamiin yaqi. Haasaa gabaabaa otoo ammas jala jira. As jala jira yoona. Ol galchi ilaa. Kennoo. Oo. Nagaa keessanii deengadda deemnee turre ijoollee kana bira beektaa ammoo faana. Deemnee amma dandeenyu sappoorti goonee bira deebine. Yaa'u dallaalaan isaanii beektee namni kan biyyaa fideessan osoo hin taane nama biraa harka jiru beektaa ijoolleen. Kan biyyaa fidee deemee ijoolleetti kenneera. Ijoolleetti kenneetuma achuma nama biraatti kennee bira deeme beektaa kaampaanii biraatti kennee deeme ijoollee jechuudha. Viizaa isaanii ilaallee jirra. Viizaan isaanii kan Paawuloos kun amma irratti dhumee jira natti fakkaata already. Dhagaamaa jira miti sagaleen kun jira dubbadhu. Ijoollee tokko isaanii viizaa isaanii ilaallee turre ijoollonni viizaa qaban jiru guyyaa qaban jiru. Garuu namicha kan fidee namuma eejensii Itoophiyaa wayitti kennee ejensiin sun immoo viizaan isaatiin fidee jira. Ganaan irraa jijjiiruudhaaf immoo qarshiin qabu jedhe beektaa. Ammatti irraa jijjiiruuf qarshiin qabu. Ijoolleen imbaasitti deemanii kassasanii turan imbaasitti ijoolleen 4 wayii isaan keessa. Ijoolleen 4 kassasanii turanii waraqata isaan ji'a lamatti naa qabanii warri imbaasii jedheetu waraqata wayii baatee deema mucaan. Edda warri imbaasii ji'a lamatti naa qabanii immoo amma gaafa imbaasiin guyyaa naa kenne sanatti qarshii qopheessetanii qarshii sana iddaan argadheen viizaa isaanii jijjiira yoo qaraamaan lakkaa'es immoo narratti lakkaa maal jedhee nuti waan homaa gochuu hin dandeenyeef dhiibnee deemnee achi jechuudha sii galee. So amma ammaatti ijoolleen guyyaa qaban jiru baazawee hojiin qaban garuu taa'aa jiru namni suni viizaa kan isaa baaseera dirqama hojii kennaallee hin jiru dhugaa dubbachuudhaafi gaafa hojiin argamen deemu gaafa hojiin hin argamne immoo manuma oolaa jiru. Garuu guyyaa ni qabu guyyaa muraasa wayii yatawassanee kan qabu beektaa. Guyyicha keessatti dirqama viizaa jijjiiruudhaaf yoo qaraaman irratti lakkaa'es ofuma kootiifan kaffalaa waanuma jedhuudhaaf nutti haasaa ture jechuudha namichi hojjechiifatu jechuun jechuudha. Kan hojjechiifatu illee Habashaadha baazawee. Lammii biraa miti.
Mee furmaanni amma maali geechi maalaa goonu furmaata barbaadaa irra amma mee mucaan suni wayii haadha fusheeritti godhaa wayii kallattii bilbilaa fi anama bilbila naa kennanii mucaan biyyaa fide suni sigalee mucaan biyyaa fide suni mucaan kuni mucaa isaanii viizaa hojjetudha. Mucaan viidiyoo bahee jiru Paawulos Akkalee bira kan jiru kuni mucaa viizaa hojjetaa fi jirudha. Mucaa kana kanaa Elaamiyaa moo waa tokko isinitti hima. Mucaa kana isinitti hima. Mucaa fi viidiyoo irratti argaa jirtan kun jechuun abbaa kaampaaniiti jechuudha. Abbaa kaampaaniiti viizaa isaatiin dhufan ijoolleen. Viizaa isaatiin dhufanii inni viizaa baasee ID kenneefi ka'eetu hojii nama fudhatee hojii ijoolleedhaa kenna jechuudha. Sinigalee mucaanni kun ID edda kenneefi ka'ee bu'aa isaan irratti qabateetu kan isaan hojii galchu. Inni ammatti immoo birrii hin qabu viizaa jijjiirudha. Paawulos viidiyoo banadha amma ijoolleen hagabuu guyyaa 3 bultee furmaata barbaachuufin boo'ee kennaa bira dhufe ijoollittii kana ofii kiyya dadhabee guyyaa meeqa iyyee dadhabee har'a garuu iyyitiyyas iyyi ijoollee kana dhagahame waan kaleessaa furmaatan arganne amma sa'aatii kana furmaatan barbaada ijoollee kana akkasiin naa gargaartan kabajaan isin barbaada okay waan kaleessaa sana sinuu aqxanii argitanii homaa faayidaan hin jiru jechuudha homaa har'a garuu ijoollee beelaan dhumtu kan akka godhu nyaanni dhaqaafi jira dhaggeeffadhaa. Inni irraa nyaataaf hin dhufu nyaataaf hin jarjarinaati amma furmaanni sirriidha. Furmaanni ijoollee kanaa akka ta'u qabu kenna. Oonarii mana kanaa fi gaasuma waamaa dubbanna. Furmaanni ijoollee kanaa kan ta'u ijoolleetti ID jalaa jalaan dhumne. Kana jira viizaan jalaa jalaan dhumne furmaanni jira. Ana akka yaada gootu kana haaraatti jira. Akka nama haaraatti furmaanni jira. Diriirii godhanii ijoolleen Oromoo haqaan hojjetan as jala jirtu. Ijoolleen Oromoo haqaan hojjetan. Ijoolleen Oromoo hojii ofirraa qabdan. Hojii galchuu hin dandeenye. An ammatu ofirraa qabaadde nan galchaan. Hojii galchuun hin danda'ama ijoollee warra kana. Namichi nu gadhiisee. Namichi ijoollee nu gadhiisee jennaan turee 200 walitti buufne baraaruudha waan nan. Ini kale ijoollee kana baraaruudhaaf immoo warra ID'n jalaan dhumne dhaggeeffadhaa. Warra ID'n jalaan dhumne warra viizaan jalaan dhumne ijoollee keessanii mana hojiitti galchanii amma fakkeenyaaf manni nyaataa tokko wanni bakki tokko kan ID irraa hojjetu jira. Amma laa ijoollee maal maqaan isaa warri ID'n jalaan harka jiru eenyuuf eenyuun warri viizaan jalaan dhumne hojiin nama lamaa wayii jira ana birayyuu. nama ijoolleen connection isaanii sirrii miti immoo be amma gadi bu'aniiru sanbatoon achi deemaa jira asti sanbatoon nuufaa baasume sanbatoon bira deemaa ijoollee lama amma achi gaira ani location fitennaa badee gaira keessa jiru bar amma dhufanii gadi baa jedhi kaayessa jirtu jo as jala jirtu mini gadi baa sanbatoon sin eegaa jira ala location fitteetta mini sanbato ijoollee warri ijoollee dhimma ijoollee kana qabataniiru dhufaniiru dallaalichi dhufeera ijoollee ergee amma kakoo seera dallaalichi kuno as bahee deemee ol seenee bubbuusaa jira ijoollee kanaa baa jechaa jira walii kanaa kennime akkasii miti dubbicha akkasii miti nama boonaa my love jedhu naa galchira nama bona my love 2058 jedhu kana naa galchi modii terasii kenneera kuno okay bona ol galchi ana bira hojii lama hojjira dhaggeeffadhaa ijoollee warra ID intanaan jira viizaan jira numne lama hojii yoo galan mube assalamu alaikum waalaikum assalam bona hojii sibira jira kana ID irraa dalagam Ana beta dengadde dubbise ture gada restauranti gaafa eba oda restauranti mucayyo wallagga way mana dhibe mana yala jirte mina nan jide si gaafadhe ture nu bira turte nu bira baati sin jedhe yaadatta okay ijoollee nama visa qabani visa tti dhufan qabani dhumaa jira garuu oppulumenti dhaan dhufammoo ijoolleen kun visa dhaan dhufan hin gaafanna kaisa Employment visa dhufani mube nan beeka employment visa dhufani employment visa dhufani eno jetama gama rako ya no jetama eshi hojii sonna hojiin hin jira hojiin hin dhabamu waan ta'eef namni keenya xiqqoo obsaa qabaachuun baay'ee gaariidha isinii galee garuu hojiin hin jira hojiin biyya kanaa hin ulfaata akkaatti ulfaatutti itti malee isinii gala
itti manii gaafa ijoollee biyya rabbi ijoollee illee nu hojjetu. Kanaafuu ijoolleen keenya gaafa ijoollee biyya rabbi akkaataa haala jiru biyya kana itti maatii rakkoo hin qabu. Kanaafuu hojiin kennaa fi hojiin dhabamu keessaan lakkoofsa isaanii na erganiin dubbisaanii ittiin hima hojiin hin dhabamu na bira. Hojii si bira jira amma? Hojii dhabamu hojii xiqqoo ulfaata malee hojiin ijaarsa manaa kan inni jira. Hojiin deebii hojiin jaalaas jira. Okay, meemeeshi bareeda fooloo si godheera fooloo na deebisiiti ijoollee kana hojii galchina ijoollee meerree maaf achi buutee jala dhabame ufeen nu baasee jechaa jiranii natti bilbilaa jiru. Bira gaheeram kuno. Ufeen nu doorsisaa jira. Kuno inni kun bira modiitii irra hin jeeqina meenyudha kan jeequ hin jeeqina irraan funaana modiitii irra malee hin taane. Bilaa amma dhaggeeffadha namichi jira biyya jira namichi mata banuudhaan warra asirra jirutti warra jala jirutti akka jarri hojjenne ijoollee am fidate yamaan fide bara ijoollee am fidate namni wanti naan galle namni wayyaa asirraa dhufu nuti qabadha qabu kaan namni wanti naan galle namni wayii waan ta'e dubbate ka'e ijoollee kana inni finne isa namichi isa ollaati inni kun namichi isin jettan kuni isa ollaati. Ela mube sitti mu anna dhaga'ani sitti himan. Ani ijoollee kan dhufanii nama biraatiin mucaan asitti argitu suni warra namicha viizaa hojjetee. Asumatti naa dhaabi dhaga'eera naa dhaabi. Inni namni biraa jedhame sun maqaan isaa eenyuuni isan barbaadaan. Maqaan isaa eenyu jedhama Phaawulos injira sir. Eenyu jedhama maqaan isaa? Abdii Damisoo. Abdii Damisoo. Nagee lakkoofsa naa kenna. Abdii Damisooti. Nagee lakkoofsa naa kenna dawwalaafam. Hin hojjetu mubee lakkoofsi na bira jira lakkoofsa lama na bira jira qabaddu hin hojjetu. Cufeera silkii hundaa cufeera. Silkii isaa silkii afurii qabara. Lakkoofsa sadii naa kenname hin hojjetu garuu. Inni ijoollee ollaa jedhame isa miti. Sambee caqasaamee beektee tokko. Kenna ijoolleen Istiisa mee mubee isti dubbisne sanbatoo dubbisi inni bira deemeera waan ta'eef. Dhufee jira dhani gurbichi qaamaan dhaqeera dhani. Qaamaan dhaqee san dubbanna kanu. Bakka. Qaamaan dhaqee ijoollee kan warra Isti warri kan mi'uutii qabaddaati. Ijoollee fidanii birriin qabu irraa hojjechiisuu hin danda'u maa inni nu agarsiisaatti naa somna. Sanbatoo kunoo isa kanatu bira jira. Reeme. Namicha ijoollee kana walitti qabatee jiru wal nu agarsiisa yoonni isiniif hangadhiisa hojii galfadhaa jedhee anamma nama lama nan galcha hojii. Sanbatoo mi'uutii irraa kaasi. Warra viizaan jiraadha jiru. Dhumate. Faanaa isaa jira makiinaa keessa dhaabeetu. Gurbaa sana suuraa sana nu baasi kenna. Gurbaa